Kam nagaa. Dirtaa abu. Suutuma kam. Baddi abbuu mul'atu. Jireenya biyya ambaa kana akkuma beekamu kun akkas nama balleessa abu. Hogganamu sadii erga wal arginu. Turii maal argeen beeku. Jiruu jireenyi kun akkam aboo siimi jedheera. Maal laa mijataa abu. Ko'ummaan na fixe. Akkuma beekamu biyya kana hojii gara manaa gara hojii. Kasi dhufu keessaa yoo tokko mana galee teessoo manaatti fa'a siree kiyyatti fa'a akkanuma maraatee kophaa kiyyatti dubba. Fuudha barbaadde jechuudha. Barbaadde barbaachiftee tawaansa. Kasi dhufu keessaa ija koo malee ija namaan amanu. Ergiin dhufee jalqabee human barbaade. Kan naaf ta'u argachuu hin dandeenye. Garuu asuma jennu eessa fa'aa barbaade? Eessa fa'aa barbaaddeetta? Wayi gabaan dubartii jira siin jedhan immoo akka horiin miilan deemee barbaada seeta. Teekinooloojii ammayyaa kanneen akka feesbuukii, paaltookii hunda isaarra barbaadeera. Kan ija koof ta'u argachuu hin dandeenye. Tarii suutuma si arguu hin danda'a waan akkamii tanatti barbaade? Eebaan achi argaartaa? Argaan jira abu. Dhufaarti garanatti. Natti fakkaata. Haa dhuftu dhiisi. Kun akkas hin dabarre. Kan fardaan barbaade. Malu balina nu ibsu dandeessa? Amara kinan qabu sinii fan ibsa amma danda'e kuni waamicha wal ga'ee kan ilaallatu. Qarshiin qabu ani. Sootuma waan jedhe siif galeera? Maarree buusuudhaaf nu barbaadan miti? Obboleessaa dubbiin akkasuma. Sootuma naan jedhe. Dhiifama sootuma. Nuyi namoonni biyya ambaa kanatti godhannee jiraannu rakkina qarshii godhannee kadhaadhaan wal irrattisu. Hundumtuu hojjetee of hin dadhabu. Akka biyyaatti immoo waliin guddachuuf namni kamiyyuu beekumsaa fi qarshii waliif buusuu ni danda'a. Haa ta'u iyyuu malee walgeen keenya amma kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee buusii osoo hin taane ijaarsa waldaa dargaggootaa irratti kan xiyyeeffatu. Dhiifa ani footootii kan jaalladhu. Kanaaf nan ilaallatu. Waldaa dargaggootaa jechuun dhaaba siyaasaa jechuu miti. Namni kam akka dhuunfaa isaatti dhaaba siyaasaa kamiin deeggaruu ni danda'a. Garuu waldaa dargaggootaa keessatti hin calaqqisu. Kaayyoo waldaa dargaggootaa immoo kaayyoo wal gargaarsaati. Yeroo bal'inaaf yeroo rakkinaatti wal bira dhaabachuuf illee daandii kan banudha. Fakkeenyaaf namoota biyyarraa gara biyya kanaa dhufan simachuuf illee ijaaramuu ni barbaachisa. Dubbichi illee sirriidha. Garuu nuti yeroo baay'ee hojii ambiizii waan taaneef akkamitti irratti argamuu dandeenya? Tokkummaaf jaalala biyyaaf jecha namoonni baay'een yeroo isaanii miti lubbuu isaanii illee aarsa kan godhan baay'eetu jiru. Kanaaf osoo irratti yaadanii gaariidha. Galatu nan dhufa. Ajaa'iba aboo yeroo miti lubbuu isaanii kan aarsaa godhan hedduutu jiru jette dubbii ishii garaa nama nyaata. baay'ee. Garuu ani kan isin jedhu coon ammaa waan heerumte sitti fakkaata? Halaalaan arge aboo ani. Maal argite immoo? Qubeellaan quba ishii akka biiftuu calaqqisa. Qubeellaan quba ishii ati fuutee taa miti? Eeyyo garuu maal? Dhiisuu barbaadde? Jechuu koo miti biyya jirti waggaa 2 yookiin 3 boodanii dhufti jechuu kooti. Hagasumatti jala butachuu barbaadde gaa? Jala butatti immoo maayini? Si immoo dubbii siin galoo. Jala butata jechuun fakkeenyaan asii nyaata kuufanii nyaatan osoo nyaatin isa dursitee jalatti nyaattu. Amma sii galee? Naa galeeraa dhiifama ani obbo Suutuma kaayyoo akkasii qabaadhee tanan miti namoota bakka keessanii kana gargaaruuf ani beeka. Gargaartee. Hello. Maal abbee ijoolleen biyya yaatee ni fuufan mana jira. Hojii maalitti ati moo fuudha yaate? Ani moo? Ani maasuma hin argadde abbee. Kee kan jedhe abbee mee mati koo nagaan taa'e. Fuudhaa. Asham jirtu. Akkam jira. Ana qofaatu otoo fuudhina feechaadha. Atis fuutota jedhu bubuli. Asham jirtu nagaa. Maali mucoon akkatti bakka hojiitti ishee gootaas fadhechuu keeti? Lakki ishee miti nan argadde. Ishee miti. Akkas taanan akkana jalan dabar. Dhugaadha. Maal taatan jira namichoon abbaa warraa qabdi isheen konkolaataa waan hin qabne ishee jira ishee dhageetu haa ta'u malee suutuma nama akkamii barbaaddaa?
Gaaffii gaarii na dhageeffadha. Ulaagaan koo jalqabaa. Coo magaala dheertuu wayi. Okay. Giddu galiitti yoo taate illee rakkina hin qabdu. Dabbasaa shiwee kan dugdarra ciisu. Kan mudhiisi sonsaa. Intala aadaa fi safuu beeku. Yommuu ka'e kan na taphachiisuu dandeessu. Intala akkanaa argitan taanan akkana jalan dabaran isin hiriyaa kiyyaami akkana jalan dabaran. Naa bilbila. Sootuma ajaa'iba qabde. Waan akkana supheerraa hoo qalaqxeetoo halluutti dibdee miidhagsite malee waan akkana argatan natti fakkaata. Miqoosaa aboo ulaagaa baabtu kana keessa ofii keessa ofaani. Waan tokko na yaadachiiste sutuma. Qoy haadhotiin keenya obbolaawwan keenya akkasumas firoottan keenya meeqatu ulaagaalee atamma jettu kana guutee too'ii bultii dhaabbate. Waan tokko qoy mucoon takka jirti. Maal? Reefu dhufte takka bee suura keetti agarsiisa hin barbaaddaa? Isa hoo? Maal odeessita isin? Anatti ishii ilaallatamoo ishiitu na ilaallata? Akka dubartootaa cabsaa jira. Safuuf aadaan balleessina. Achi uduu keessatti dhiisaa jiru. Akkam dhiiru? Fayyana? Nagaa nagaa. Akkam jirtu? Maal isaa? Maaliin mariin? Aboo nagaa. Akkam? Fayyana? Maal mari'achaa jirtu? Waa'ee fuudhati. Maal? Fuudha. Fuudha jettee? Maqaa isaa dhaga'uun barbaadu. Waan abaaramaa akkasiis argee hin beeku. Maal gatii qaba? Gaabbii feegeen booda deemti jedhu Oromoo. Maali jila wanta sirra ga'ee jira? Waa'ee fuudhaa gaafan dhaga'u irriba keessaa wareema. Afaan waliin beenu, aadaa waliin beenu, nyaata waliin hin nyaannu. Kan nama raaju keessa gaafan itti hojjedhu fooliin natti dhufe jettee funyaan qabatti. Kunoo amma uffata koo dachaafadhe akka loltuu qophaa'ee ta'a. Gaafa shimmanaa na hariitu hin beeku. Maal gatii qaba? Kan akkaatti nama sodaachisu kan akkamitti fuutee? Bakka hojiitti ol bara hedduu miidhagdi. Osoo tokko nan dursiin jedhee dursee karaa mana seeraatiin gaa'ela koo raawwadha. Garuu maal gatii qaba? Kunoo mana waggaa meeqatti hidhamee hojjedhee bitadhe illee dhiisee fi ba'uufan jedhu. Suutum of eeggadhu. Kuni si ilaallata. Kuni adiin jettu, gurraattiin jettu, bareedduu taanaan lammeen si dhootti badi. Dhugaa jettan. Garuu waan karaarraa ofis baraaruudha. Namoota biraas irraa hambisuudhaaf maal gochuu qabna? Kun anaaf illee gaafidha waan gochuu qabu. Egaa jaran kana ammaaf ammatti waa walii deebiifnu hin qabnu. Yeroo yerootti wal argine yaada jiru wal jijjiirree yaada amma ka'anii fi kan kana fakkaatan irratti mari'annee furmaata arganna. Kanaaf wal geenyee yeroo yerootti wal argine walaa mari'an. Waliigallaa kanarratti jiran. Dhiiroo osoo mariin akkasii jiraate bara. Bineensi biyya ormaa nu nyaattu turte. Yaada gaarii. Dhugaadha. Lafa laamee dhabuun keenya nu galaafachaa jira. Kanaafuu wal arguun gaarii. Tole egaa dubbiin bulu coomu. Hundi keenya irratti lafnee haalaan. Amma nagaa ta'a. Jedhaa aboo. Jawaan. Cimi.